keetu manatu waan arrabaru way barbaadamiti odiitti badhaadhina kan jettu kubbaatti kun waggaa 10 biqileetta jara kana ari'uuf deeman laal gowwaan ta'ina summaan oromoo kan jedhamu immoo abiyyi oromoodha lammaan oromoodha eenyu oromoodha galee ni gaafa wayyaanee kun amma dabalamuu danda'u namni walitti qabeessii galee jaritti mormitoota jedhamtu kun dhufteet nagaadhaan keessa nuti katamaa kana biyya kana keessa namni ishii wattaajjari ishii hidhaan jiru ishii dubbii barbaade argite laal waan amma jawaar kun waliin gaddeeme alba argite miti otoo mangistiin kan tuqii otoo wattaajjarri dhaayitee jiru otoo jiru inni namattiin tuun arraba malee waan biraa beekan qabu bara hudduu ishii keessa garafanii gara ari'uuf deemanii bara diyaaspoora biyya kana warra abaa'oo dabalattee hunda ishii amala ishii tolfachuu baannaan wattaajjaratti qopheessaniiru laal namichi addunyaarratti beekama namichi takdhaan ministiriin kun gaafudhaan qophoofteessa maqadaqatuudhaaf jara kanaa jechaadha feesbuukii qabsoo jinnii otoo hin taane ani oromoodha gooftaa ogummaadha duwwaattoota maalaadha shinaa namarraa waa gaafachaa oppiidoon barade bilisummaa dheessee dubbatteen beektu oppiidoon kun bara oppiidoon ani oromoon bilisumsa jettee kosiisin bilbilaan amma koy waan sirritti hiikan dawwada deessee koy